mootummaan Itoophiyaa haleellaa diroonii nurratti raawwate jechuun qondaalli nageenyaa olaanaa naannoo Tigraay BBCtti himan. Akka qondaalli kun jedhanitti haleellaan kun buufata waraanaa irratti raawwate. Bakki kunis bakkee daangaa naannoo Affaarii fi Tigraayitti dhiyoo jirudha. Bakkeen kun bakkee dhiyoo naannoon Affaar humnoonni Tigraay ce'anii haleellaan nurratti raawwatan jedhanitti akka dhiyaatu BBC'n odeeffateera. Haa ta'u malee ammatti mootummaa federaalaa irraa wanti jedhamee hin jiru. BBC'nis addatti mirkaneeffanne. Tajaajila kominikeeshinii mootummaa akkasumas immoo raayyaa ittisa biyyaarraas dubbii himaa dubbisuuf yaalee hin milkoofne. Haleellaan kun yoo mirkanaa'e jedhe keessumaa waggaa 3 dura erga walii galteen Piriitooriyaa waraana kaaba Itoophiyaa dhaabsisee as kan jalqabaa ta'a. Humnoonni Tigraay fi naannoo Affaaris walitti bu'iinsatti ce'uus isaanii kan dubbatan yeroo jalqabaatii fi walimannaan kun keessumaa yeroo muddamni mootummaa federaalaa fi mootummaa Eertiraa akkasumas immoo mootummaa federaalaa fi gartuu TPLF gidduutti cimee jirutti kan dhaga'ame. Haa ta'u malee haleellaa diroonii jedhame kanarratti haga ammaa maal beenna? Walhimannaan gama kaaba biyyattiitti dhaga'amaa jiruun walitti bu'iinsatti akka hin ceene sodaatameera. Akka qondaalli nageenyaa Tigraay BBC'n dubbisee fi maqaa isaanii dhokfachuu fedhan jedhanitti haleellaan diroonii raawwate jedhan namaa fi qabeenya miidhaa xiqqoo qofa geessise. Bakki haleellaa raawwate jedhame kunis Miilkaa akka jedhamu daangaa Affaaritti dhiyoo akka ta'ee fi haleellaan kunis buufata waraanaa irratti akka qiyyaafatee dubbatanii. Qondaalli kun mootummaan federaalaa haleellaa raawwachuun waliigaltee Piriitooriyaa cabse jechuun himatan. Mootummaan Itoophiyaa fi TPLF tokko sakaaniin waliigaltee cabseera jechuun walimataa turaniiru. Osoo kun kanaan jiruuti gabaasni walitti bu'iinsaa fi haleellaa kan dhagahame. Tibbana ajajaan olaanaa raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa TPLF qolcollaa taasisee ture waraana eegaluuf gahaa ture garuu nagaaf dursa kennine. Haa ta'u malee hunduu daangaa qaba jechuun qofaa keenya waraana hambisuu hin dandeenyu jechuun akeekkachiisanii turan. Gartuu TPLF gantummaan himatanis hanga hin buqqaanetti Itoophiyaan nagaan argattu jechuunis dubbataniiru. Himannaa isaanii kanarratti gama TPLF deebiin kennamuudhaas baatu kana dura irra deddeebiidhaan tokko sakaaniin waraana nurratti banuuf socho'aa jiru jechuun walii mataa turaniiru. Naannoon Tigraay ibsa baaseen haleellaa naannoon Affaar humnoonni Tigraay irratti raawwatan jedhe waakkateera. Ibsa isaa kana keessatti mootummaa federaalaa wajjin keessumaa hojiirra oolmaa waliigaltee Piriitooriyaa akkasumas immoo naannichatti nagaa fiduuf hojjechuuf qophii akka ta'u ibseera. Gama kaaniin humnoonni siyaasaa Tigraay akka walitti dhufan akkasumas immoo alatti ba'an akka walitti himachuu hin qabnellee ergaan yookiin immoo ibsi ba'ee akeeka. Naannoon Tigraay ibsa baaseen yaalii keessos ta'e alaa kabuu haala rakkisaa jiru fayyadamuun Tigraay jeequuf lola kaasuuf yookaan naannicha adda waraanaatti jijjiiruuf yaalii taasifamu kamuu cimsee akeekkachiisaa jedheera. Ibsi Tigraay irraa kenname naannoo Affaaritti ceenee haleellaa hin raawwanne jedhus aangawooti Affaar garuu humnoota Tigraay kiiloomeetira 15 daangaa cabsanii seenuun himataniiru. Naannoo Affaaritti bulchaan aanaa magaalee Abdusheek Baraah BBCtti yeroo dubbatan humnoota Tigraay torban kana meeshaalee jajjaboon haleellaa raawwatuu fi uummatis buqqa'uu dubbatan. መጋሌ ወረዳ ቶንሳ የሚባል ቀበሌ አለ። ወደዛ ገብቶ ወረራ ፈጽመዋል። እስካሁንም በዛም ቦታ ይዞ ነው አና መጋሌ ገንዳ ቶንሳ ሴነኒ ወረራኒሩ አንጋማትስ በካ ወረራን ሰነ ቀበተኒቱ መጅሩ ገነመራ ቀበኒ አንገ ገልገላ በካ ቀበታ ወለኒ ኡማን ያሞ ጀላ በቀታ ወለ ሳቲ ኩዳ ለመራ ካሰኒ ሜሻሌ ወራና ጉርጉዶ ኡመተት ዱካሱ ጀልቀበን ሁምነ ጉዳዋን ቀቡፊ ሞርታሪ ፊ ዙቱኒ ስሪ ፈካታ ummanni sagalee dhukaasaa kanaan rifatee bakka sanaa baqateera garuu citanii kan hafan jiru. Dhimmoota ijoo TPLF mootummaa federaalaatti himatu keessaa tokko humnoota nageenyaa Tigraay. Humnoota yookiin immoo gareen maqaa kanaan soosoo keessumaa Affaar keessatti hidhatee haleellaan irratti raawwata mootummaa federaalaas isaan deeggaraa jechuun himatu. Hoogganaa gartuu kanaa BBC'n yeroo daddaatti kan dubbise yoo ta'u isaan immoo mootummaan federaalaa akka jiru beeku garuu deeggarsa humaatu nuun godhanii jechuun dubbatu. Kana dura pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay humnoonni kun gara Maqalee deebi'anii akka rakkoo isaanii marii furan gaafataniiru. Humnoota Tigraay keessaa ba'anii waraana ofii kan ijaaran Birgaadeer Jeneraal Gabragizaabeer Bayyana yookiin immoo Waddii Anxiiru waan haaraa uumuuf gara gammoojjii akka seenan kana dura BBC'tti himanii turan. Jeneraalichi humna nageenyaa TPLF irraa adda ta'e uumuuf socho'aa akka jiran dubbatanii
Teessoon isaanii Affaarii fi Tigraay ta'uu kan ibsan Jeneraal Gabra Gizaabeer adda waraanaa 4 irraa loltoota qabaachuu isaanii kana dura BBCtti himanii turan.